قام السر إلى لطيقته قابل من لطيقته سير أقول له أنا لا تبغى غرو ورد قرتي حواس خيني قرتي فكين يبون تاتي قرتي بكتات تنبين ينور دكتات تنبين حواس برجاجي سون أما بيسين قرتي حجاب وكتي فرقتنته يعني أبار باندورتي بكتي فرقتنته ينور كرقتنته في ورس كأني ما كرقتنته وكل فتون رجلا يقول كل فتيو حواس نقرتي سكالي ناتها يعني بكا وامج تاس أمين ألدي موتمان كأني وامرتي موتمان كأني تخنو في مجلس نقرتي ومن نقرتي من أمانتي خنو أجيب بنه يو قرتي آدم نزاق قرتي تكاته سكالي آدم إنه قرتي سارم مالو مالي بكنا تها إنه سكالي كأني بوقا أنا نرد حواس كأني دكودني موتم مارنا حواس كأني ولا بام كهاني نيدا حواس كأني رانغهان تو قرتي أصلي منا فكاتا ورتي دين يا تجينا خبرتي ومتى كأني موتم ولا بام كهين ساتاس كبنا تفكار خرابو وندو كل الله وتاتم كيسة عندهم كيسة كذي كل الله كرك كل الله بودا مرتي كرتي إسا خانت كأننا لقي فتورو رجراتا أنا نرد كرتي ركوتام كم كبدو ركوتام كبدين هجي كرتي وان تيرر ركوتام نينيس كرتي بكني فيها كمان كون يا تيسا دي هبط يا تيسا دي هبط نيتي كرتي وان دي إسين توني سما يكمل تونس ما اللي بكر ركوتام ده سببا كرتي هجاب إسين بتي فكرمتي نزالة تلمام يا تسمو غنيا خارنة أجندا قرنة هاسو نبغيرات Ama. Wajarana kan ini galaton kan? Aye, ulfanu mese to tap goda me tap goda. Saba kotif kanje tu dubat kadang kida. Ay tampo fancarra dagi kata konalan. Sibundura jira. Anak tu si mana dursana fakate. Saba sibundura jira. Naga kita ni kami kaya itu berani tu naga kita. Jira. Amma wae populasi kerana besi populasi kerana itu mereka nawan nyasa jiru. Ya. Tapi nami tu koyo jo sera kata suka te seri mata oki kau sera mata oki kabar sera timbul mata oki wan kamu nami tu koyo sera tapse oka tumpa oki tidak kai surukute tapse derbung kamu ini gongore jira isille yo kado gongorte wan kana go kate sera ti seri perdi sa yo chicken de gari ra kunwan bayi rat sani dubbatan ille injiru nat pakata inni seera wan cabsete inni seera cabse jira yo kanafu yu kun immoo akkanatti taccabsuun isaatiif baay'ee namatti nama gaddisiisa biyya keenya keessatti hundeessanii waan jiru hundaayyuu kana qofaa miti osoo biyyoon waan qarrafamee gadhiifamu taate biyyattiin neettara keessatti wanta dhala namarratti dalagama jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisan garuu yoo akka biyyatti ilaalee guyyaa akka rifate ilaalee bu'aa baaratti yoo isin yookaan rakkattii taati gocha kana ka goote jedheeti baay'ee tokko argee naan nan boo'ee ni jedhe ergasii mootiyyuu mormitee hundaayyuu nan sabasabee bakka ishee akka taatee gama naannoo sana hundaayyuu hundaa gaafadhu akka fitta jedhanii amantaa keenyaan alaa uffanni kunillee uffatte rakkattee uffatte ta'a. Badini illee balleessee inni illee balleesseera. Seerumaan osoo gaafatan mootummaa kenna keessatti naannoo kanatti garuu baay'ee yoo laallu rukuttamaan baay'ee ijoolleen dhubeetta. Dhimma rukutuu baay'ee isaan dhaan naannoo kamarra yoo deemnu laallu finfinnee keessatti ilaalla bakka baay'eetti yoo laallu rukuttaan kun namni kun hagamsatti haa jiruudha. Isaanillee imatumanii bakka baay'ee tokko namatti ulfaata bakka namni keenyallee namarraan dhaga'u isaanillee tumanii baay'ee namatti ulfaata garuu kun ani seerumaan akkaataa itti murteessu kana osoo seerumaan murteessee kan hidhamullee hidhame. Waan inni nuti nu hubachiisuu qabu. Jara keenya irra deddeebitanii wanti kun haaraa nuti hin ta'u. Impaayirri afaan qawween nufi tokko afaan qawween ijaaramu jedhee isaan seera kabachiisuudhaa fi dhadhaas hin dibane obboleessoo. Qalamaan dhufan sitti hin fakkaatin. Qalamarra qalamaan dhufee haala dimokiraasiitiin uummata tokkoomsee mirga uummataa eegu sitti hin fakkaatin. Waa'ee poolisii Oromiyaa ani isinitti himu hundi keessan hin beektu kan hin garafamin hin jiru. Sigalee yoo jiraates immoo
waan xiqqoo irratti siree buusan waan xiqqoo si argatanii jennaan kanuma siree buusan. Digalee inni lammataa nama qabame mana hidhaa keessa jiru iyyuu nama qabame mana hidhaa keessa jiru akka seeraa jira misila namni mana hidhaa jiru reebamu qaba akka seeraatti namni mana hidhaa jiru reebamu garuu isaan mana hidhaa seensisanii jismii isaa itti jijjiiranii ilkaan irraa yaasanii bifa jijjiiranii gadi baasaa jiranii wanni kun akkamitti karaa jira. Kun immoo yakka dalagde yakka keessaa iyyuu tokko dubartii taatee hatte lammataa amantaa muslimaa balleessuuf ijaabaa akkasitti godhattee hatuunsee yakka lammataadha. Digalee nama akkasii yoo argan egaa jarri ni suure silayyuu jarri eenyuun rukunnu jedhu. Warri sababa barbaadu kun barbaadu Kanaaf sababa argatan waan akkasiyyuu jaallatu laal caammaa isaanii sii leeffatu kanatti. Maaliif haa tuuratte sen warri maaliif rukutii jettanii misee maaliif hattii jettanii ishii hatti miskiinummaa isheetiin amantaa maseetii qabatte maal akka hin hatin akkaawuntii bee gargaarraa akkaawuntiin baafamee fi narra kadhee sagalee kan nagamaa yeroo tokko bee jaarraa naa kennu dubbadde. Wanti jechuu barbaadu yoo bakka ilma namaa waan ta'eef ishiin tuni gama kiyyatti ani wanti morma barbaadu tumamuu hin qabdu. Seera jechuun dambii ittiin bulmaataa jira. Akka seera dimokiraasii. Seerri tumameera. Akka biyya keenyaa ibsituu hin ta'in addunyaa hin laalla. Jechuun akka biyya keenyaa hin laallu. Akka seeraa kan addunyaa miti qabanticha addunyaa keessa miti bara biyya keenya keessa. Kun jechuun dongora hin hatallee dongora kanaan oluu raawwachuun ni danda'a. Gindammoo dambii seeraa jira. Haala ittiin bulmaataa jira. Silaa namni kun seeratti dhiyaatee erga badii fi seera duratti waan balleesse kana fudhachuu qaba malee tumaa yookiin ammoo uleen nama tumuun ammoo seerri akkasitti namaa eeyyamullee jiraanatti fakkaanne. Kanaafuu wanti jechuu barbaadu isiin erga balleessitee seera duratti gaafatamuu qabdi. Garuu inni ishii tume sun illee gaafatamuu qaba jedha akka ofii kiyyaa yaaduttan. Gindammoo akkana gara biyya keenyaa yoo as deebine immoo yoo bakka kuni akka caarraa ta'eeti waraabamuu danda'a malee kanaa olii wanta baay'eetu raawwatamaa oola. Kanamsee namaa waan baay'eetu ta'aa oola waan ta'eef kanaaf garuu isiin dubara haadha teen mara dongoruu malti garuu dongoraaf ammoo yakkasiitiif ammoo seera gaafata. Gindammoo ishiin tun haa amantii keenyallee haa taatu amantiin biroollee haa taatu garuu akkasitti tumamuu hin qabdu jechuu barbaadeetan guddaa miti. Galatoomii.